فلد أبين ركّتشان جرا فيديو بربادن يوتيوبي تيك توكي فيسبوكي في كنين كان فكاتن الرا التكاتي سايزي تقوتين داونلود gochuu kan barbaadan yoo ta'e appilikeeshiniin ajaa'ibaa haala salphaatti kan fayyadamtan liinkii isaa koppii gochuun qofa saffisaan daawunlood kan isiniif godhu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira liinkii sana tuqachuun daawunlood gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Ani maqaan kiyyaa Tigistiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe magaalaa Sabbataatti. Haatii fi abbaan koo waliigalaan ijoollee 12 qabu. Isaan keessaa 7 dhiirotadha. 5 immoo dubara. Dubartoota haatii fi abbaan koo argatan keessaa dhumarratti kan dhalatte Quxusuun ana. Maatiin koo ijoollee amma kana haa godhatani malee biratti kan guddate garuu ana qofaadha. Warri kaan yeroo umuriin isaanii gahu firaaf kennamanii. Sababa kanaaf haatii fi abbaan koo akka ilmoo tokkittiitti na ilaalu. Kanaan guddadhee jabaadheen naannoo umurii waggaa 12 yeroon gahu rakkoon addaa ta'e tokko na mudatee obboleettii koo Gaambeellaa bira jirtu bira hanga rakkoon sun narraa darbutti biran boqodhe. Sanaan booddee barnoota kootti illee deebi'een barachuun waan natti ulfaateef naannoon Gaambeellaa immoo ho'isaa fayyaa kiyya irratti illee dhiibbaa narratti geessisuu waan jalqabeef maatii kiyyatti akkamaa ta'uu maaliin godhaa jiraachuun natti ulfaatee jedhee yeroon kadhadhu obboleettii koo dursitee biyya hambaa deemteetti naaf himanii umrii ijoollummaatiin sammuun ishee miidhamaa jiraa yoo dandeesse ofitti fudhuu jedhanii kadhataniini. Yeroo kanatti obboleettiin koo hangafaa piroosesii hundumaa akkan xumuruuf maallaqa naaf ergitee anis guyyoota muraasaaf gara warra kootti deebi'een viizaan kiyyas yerootiin naa deebitee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Yeroon gara biyya hambaatti imalu umriin koo waggaa 14dha. Hanga baatii 3tti maatiin bira gale bilbila akkan fayyadamuuf naaf hin eeyyamne. Baatii 3 booddee bilbilli naaf kennamee iimoo feesbuukii waatsaappii fi telegiraamiitiin ijoollee naannoo keenyaa hiriyootan argadhe haasofsiisuun eegale. Kanaan otoon jedhu gurbaan tokko jabeessee si jaalladheeraa siifan du'aa jedhee na rakkisuu eegale. Haallin keessa jiru manni hin jiraadhu anaaf mijataa waan hin turreef waggaa tokko booddee gara biyya biraatti hin jijjiirradhe. Haga waggaa kanaatti dargaggoo kana inuma naasofsiisa malee toles lakkis hin jenneeni. Waggaa tokko obsee wanta na eeggateef xiqqoo amma haalli waan naaf mijateef gaaffii jaalalaa isaanan fudhadhe. Baay'ees yaadaan waliif taanee na deeggaraa na utubaa na gorsaa galaana jaalalaa waliin ce'aa har'a bor waliin jechuu eegallee waggaa 3 jaalalaan erga dabarsinee booda gara biyyaatti hin galee. Gara biyyaa boqonnaadhaaf akkuma hin galettis obboloota koo warra dhiiraa keessaa tokkotti jaalallee akkan qabu ni madhe. Haa ta'uutii garuu inni darbee obboloonni koo dhiiraa warri kaan akkanatti qabamaniif bitaa godhee itti haasa'e malee naaf hin jaallanne. Eenyudha maal hojjeta jedheellee nan gaafanne. Haa ta'uutii garuu obboloonni koo dubaraa kan heerumanis kan hin heerumnes naaf jaallatanii eenyudha jedhanii na qoratanii. Kanaan biyya ergan dhufee jaalallee koo waliin wal arguun dirqama waan na ta'eef obboleettii dubaraa anaan hangaftu qabadheen jaalalleen kiyyas riyaasaa tokko qabatee nyaata dhugaatii nu affeeree toora sooshaal miidiyaan qofa jaalala keenya dabarsaa kan turre amma ija keessa wal ilaalaa anis sin jaalladhaa innis sin jaalladhaa wal jennee walirraatii gargar baane. Ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumaaf malee
Guyyaan kun anaaf guyyaa addaa guyyaa eebbifamtuu turte. Kanaan wal gaggeessinee walirraa gargar baanus obboloonni koo warri dhiiraa garuu akka nuti jaalallee koo bira deemne dhagahanii akkana naan jechuunis na doorsisanii lamuu lammataa gurbaa kana bira dhaabbattee jennaan lubbuu keessaa baasnaa ati ijoolleedha obboloonni kee heeruman gadi deebi'anii diqaalaa guddisaa jiru malee waan addaa waan fidaniiru hin jiru siinis boru carraa kanatu si eeggata waan ta'eef of eeggadhu jechuun na akeekkachiisanii haa ta'utii garuu dhimma jaalalaati mitiire obbolaa miti haadhaaf abbaayyuu abidda rasaasayyuu jaalalli dhugaan darbee qaxxaamuree wal argamitiire guyyaa tokko dhokadheen jaalallee koo kana waliin wal argee guyyaa wal argine kana obboleessa isaa fidee dhufee wal nu barsiise obboleessi isaas mana nyaataa nu fuudhee deemee nyaannee dhugnee gammannee kolfinee waa'ee borii keenyaa waa hedduu erga haasonee booda obboloonni koo sadii akkan isaan waliin jiru dhagahanii baajaajii qabatanii dhufanii morma koo qabanii biraana kaasanii natti dutaa natti dheekkamaa na fuudhanii galanii jaalallee kootti lamuu lammataa ishee waliin nan dhaabbadha jettee jennaan foon kee kukunnee allaattiif soorata si goonaa jedhanii doorsisanii kanaan anaan gara manaatti erga na galchanii booda siin kan akkas si quubsu ajaja keenya sidichisiisu maallaqa biyya ambaarraa qabattee dhufte miti jechuun gara maatii kootti akka darbu na taasisanii warqee moobaayilaa maallaqan of harkatti qabu hundumaan irraa fuudhanii amma yoo teesse taa'i yoommoo hudduun kee lafa siif qabachuu dide finyootti si hirkisnaa sirarraasnaa jedhanii natti dheekkamanii dabalataan immoo na reebanii amma manaa gadi bahuunis gara manaatti ol galuunis anaaf hin danda'amu obboloonni koo akka lukkuu kut jedhanii mana eegu baatii muraasa bifa kanaan erga rakkadhee jaalallee koo waliinis akkatti wal argu ergan dhabee booda gara biyya ambaatti deemuun qaba jedheen nan murteeffadhee warran kana dura bira galaa tureenis bilbileefiin tikkeettii naaf ergaa dhufuun barbaadaa hojii kootti nan deebi'aa jedheen gaafadheeni tole jedhanii piroosesiinaaf jalqabanii obboleettiin koo jalqaba gara biyya ambaatti na fudhattee maatii godhattee adaamaatti galteetti hanga piroosesiin keessiif xumuramutti mucaa fidii koottu yookiin immoo jaalallee keedhaan wal nu barsiisii waliin koottaa jettee na gaafatti dhugaayyuu maaliif hin seeraree jaalallee koo bilbileen ana waliin obboleettii koo bira adaamaa deemuu ni barbaaddaayii jedheen gaafadheeni akka aadaa fi safuu keenyaatti otuu jaarsin ergamiin fira wal barsiisuun qaanfachuu waan wal keessaa qabuuf jaalalleen koo akka diduu yeroo barbaadu nan amansiiseenii wal fudhannee adaamaa deemnee kana dura waliin kan hin argines jaalala addaa mana obboleettii kootti waliin argine obboleettiin koos jaalallee koo kana naaf jaallatanii ofii biyyaa hojii mataasaa qaba ture haa ta'uutii garuu hanga gara biyya ambaatti godaantutti si biraa hin deemu asuman taa'a jedhee obboleettiin koos taa'aa jettee nuuf eeyyamtee yeroo adda ta'e waliin dabarsine sanaan booddee yeroon gahinsa koo gahee obbolaasaa waliin buufata xiyyaaraa booleetti na gaggeessanii gara biyya ambaatti nagaadhaan ni malee waggaa 2 hojjedheen lafa inni kan dura hojjetee bitateen mana irrattan ijaaree yeroo sanatti maallaqa of harkaa qabu ture bakka hanqatetti na gargaaraa hojii isaa saddaan kutee sanaan booddeenis manni keenya yeroo xumuramu waggaa 2 guuteen akkan galuuf walii gallee haa ta'uutii garuu mana kiyya dhufuu qabda malee mana maatii kee hin dhaqxuu hin galtu naan jedhee anis obbolaa koo waan hin sodaadhuuf tole jedheen isa bira buufadhee guyyaa ma'anii manatti galee jaarsaa gara maatii kootti ergee isaan biraas haalli jiru nuuf xumuramee maatiin koo tole nuuf jedhanii haadha manaaf abbaa manaa waliif taanee waliin jiraachuu eegallee jireenyis kan dura jiraannuun olitti nutti tole waliin jiraachuuf hojjechuun keenyi dirqamadhaatii maallaqa qabnuun mana nyaataa banannee lamaan keenyi wal gargaaraa hojjechuu eegallee haa ta'uutii garuu ani dubartiidhaa kana dura hojii akkanaatti bobba'ee waan
waan hin beekneef yeroo gabaabaa keessatti maallaqan fidadhee dhufe of harkaan fidee abbaan manaan koos maallaqa of harkaan qabu sanaan booddee deebi'een imaluun qabaa har'as ta'e boriif wanta nyaannee dhugnee ittiin jiraannu hin qabnu jedheen gaafadheeni haa ta'utii garuu abbaan manaan koo tole naan hin jenne mala dhahee jecha gudunfeen amansiiseen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe si'a kana garuu ergan biyya hambaa dhufee booda maatii koo obboloota koo waliin akkanaa sonee na dhorke maallaqan qabu isarratti qofa akkan ergu maatii gargaaru yoon fedhe karaa isaa akkan gargaaru na dirqamsiise abbaa manaa koodhaatii ajaja isaa kabajuun wanta narra jiruuf isaaf jedheen maatii koo irraa adda bahee maatiin koo guutuutti hundumtuu na lolanii nurra engadda dargaggeessa ishii bare filatte naan jedhanii kanaan otoo hin jiruu guyyaa tokko kan kana caalutu na mudate dargaggeessi biyya keenyaa nagaa fayyaa wal gaafachuun alatti waan biraa wal biraa hin qabne suuraa koo toora telegiraamii kiyyarraa buufatee piroofaayilii isaa godhate yeroo kana ijoolleen biyya koo abbaa manaa kootti bilbilanii jaartii kee waliin wal dhitaniittumoo abaluun suuraa ishee piroofaayilii isaa godhatee jedhanii taasa'anii aariidhaan kallachanaaf bilbilee lamuu lammataa maqaa koon dhahiin homaa si biraan qabu homaa ana biraan qabdu jireenya kee jiraadhu anis jireenya koon jiraadha jedhee na arrabsee na dhiqee bilbila irratti cufate waan ta'e booddeerra yeroon dhaga'u anoo harka keessaan qabu gurbaan ofii na jaallateera ta'a haa ta'uutii garuu akka ati beektu isa beekuun ala wantan godheeruun qabu jedheen barreesseefiin sagaleen waraabeefiin nan dadhabee haa ta'uutii garuu hanga har'aatti naaf hin deebisne sababa isaatti obbolaa koo maatii koo waliin walitti bu'eera hojii akka jalqabuuf maallaqan argadhu hunda isarratti ergaan ture amma homaa tokko mindaa kiyya kan baatii dhufuu eeggachuun ala of harkaan qabu umrii ijoollummaa koo jireenya kiyyaaf jedheen biyya ormaatti gabbaraan jira jireenya keenya fooyyessuuf biyyaan baatti ni malee haa ta'uutii garuu kuni nu mudate maatii kiyyatti himachuu dura sin beeku amma sitti ni manni homaas na gargaaruu hin danda'anii waggaa amma kana biyyaan baa tureen harka duwwaan jira gamasiin obboloota koo gamanaan obboloonni koo duwwaa na godhanii yeroo ammaa kanatti aarii dhiphina gaddaa fi boo'ichaan baay'ee dhukkubsachaan jira tole balleessaa koo yoo ta'es dhiifama naaf godhi jedheen barreesseefiin kadhadheen dadhabee keessi koo kan tilmaamtanii kan jechaan dubbachuu barreessuun danda'uun olitti miidhamaati jira abbaa manaa koo har'as nan jaalladha dhiifama akka inni naaf godhuun barbaada keessa kiyya rabbitu na argaa isaaf jedheen hundumaa dhabeen hundumarraa adda baheera rabbi garaasaa akka naaf laaffisuuf obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan naaf kadhadhaa seenaa kiyyarree hiriyoota keessaniif qooduun akka isa bira gahuuf na deeggaraa ana obboleettii keessan Tigist biyyaan baarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal viidiyoo barbaaddan yuutiyuubii tiiktookii feesbuukii fi kanneen kana fakkaatan irraa al takkaatti saayizii xiqqootiin daawunlood gochuu kan barbaaddan yoo ta'e appilikeeshiniin ajaa'ibaa haala salphaatti kan fayyadamtan liinkii isaa koppii gochuun qofa saffisaan daawunlood kan isiniif godhu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira liinkii sana tuqachuun daawunlood gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ga'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee sheer gochuun abbaa manaa isheetiif gahaa jechaa rabbi garaa laaffisee fi dhiifama akka godhuu fi kadhannaa keessaniitiin yaadadhaa jechaa viidiyoo barbaaddan toora sooshaal miidiyaa irraatii saffisa yookiin immoo ispiidii ariifataatiin daawunlood godhachuu kan barbaaddan yoo ta'e liinkiin appilikeeshinii kanaa komentii viidiyoo kanaa
kan jalqabaarra isiniif jira. Kan isinirraa eegamu liinkii sana tuquun daawunlood bakka jettu erga tuqattanii booda bilbila keessan irratti buufattanii viidiyoo barbaaddan feesbuukii, tiiktookii, telegiraamii, yuutiyuubii irraa liinkii isaa qofa koppii gochuun sekendii muraasa keessatti daawunlood akka isiniif godhu raawwachuu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaatti kanuma fakkaatti. Akka isinirraa barattan hubannoo ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Xalayaa keessan dabaree qabsiiseen qilleensa irra isiniif oolchaa. Tarii dogongoreen yoo biran darbee xalayaa koo dagatteetta jedhaatii keessaan naaf barreessaa. Xalayaan keessan kan nama barsiisu yoo ta'e qilleensa irra oolchaa. Yaada bu'uura qabu kan hin qabne yoo ta'e immoo haala barnoota nuuf kennuun akka nuuf barreessitan isiniin gaafadha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Ani sumaaf malee osoo wal beeknu